Qur'aana fixuun nan barbaache. Barbaache. As a sport achumatti naa gal. Dhugaa dubbachuuf mana barumsaa mishiiniititti baradhee dura mana barumsaa SIM'tti baradhee Pirootistaantiidha jechaadha. Achirraa mana barumsaa Adventistii seenee achirraa ammoo mana barumsaa Kaatolikii seenee waa'ee kiristaanitii dabtarallee nan barbaachisu macaafa qulqulluullee nan barbaachisu isuma ganaa yeroo kutaa tokko jiru baradhe sammuu kiyya keessa qabaa yeroo sanitti yoo macaafa quddusiin maarkii gaarii hin argatin qabxii gaarii hin argatin kutaa irraa gara kutaa tokkoo darbuun hin danda'amu. Kanaafuu ani macaafa qulqulluu kana mataan dubbisa memorize godhee dubbisa. Kana irratti wanni ani akka cornerstone-itti sammuu kiyya keessatti bocamee taa'ee tokkotu jira. Jecha Quraanaa suuraa Maayidaa lakkoofsa 116 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أجل كان قرآن كان أكما فيكشن تتيو دبسو أكما لبولدي تكو دبسو جيتش قرآن كان رجع يسرى يوغا يجدو هي كايساتين أفان أماراتين دبسو يرو سنت إيسا هوي أنت إننا إناتين كالله لله ولت أماليكت أدرقاتشو يازو بله أليني يا عيسى يرو ربي جلقو يا كياما ربي كيا ربي كيسن جبرا جد مليو إني كان جد إيسا دبسي أرجو الله أكبر قرآن فتون نمبر باج برباج as a sport أجمت ناقل قرآن ولد دبسي مال برد ما شافه كل كيسن